Ministeerri nageenyaa hojiilee nageenya kabachiisuu hojjetu keessatti tumsa akka taasisuuf mana maree nageenya biyyaalessaa hundeesseera. Ministeerichi yaa'ii hundeeffama mana maree nageenya biyyaalessaas adeemsiseera. Tattaaffii biyya nagaa taate uumuuf taasifamu keessatti manni maree nageenya biyyaalessaa gahee olaanaa qabaachuun himameera. Nageenyi namoota dhuunfaa irraa eegalee sadarkaa hawaasaatti ijaarsa nageenyaa mirkaneessuu fi hojiirra oolmaa ijaarsa nageenyaa sadarkaa biyyaalessaatti jiru irratti xiyyeeffachuun akka hojjetu deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'aa dubbataniiru. Dhimmi nageenyaa dhimma walootti kan jedhan obbo Taayyeen manni marichaa qaamonni garaagaraa bakka tokkotti qindoominaan akka hojjetaniif bu'aa kan buusu ta'us himaniiru. Nageenyi waan nu hojjennuuf waan nu mirkaneessuuf deemnuuf barnoota haa ta'uu qonna haa ta'uu industirii haa ta'uu fayyaa haa ta'uu maaliifu nageenyi bu'uuraa galteedha ka jedhu kana walii wajjin irratti walii galuun hin barbaachisa. Walii wajjin qindoofne nagayaaf hojjenna ka jedhu waan kanaan dura turerra an kophaa hojjetamurra qaamni mootummaatis ka mootummaan ta'inis abbootiin amantiitis bakka tokkotti gurmaa'anii waan nagayaa waliin dubbatu. Jalqaba namni dhuunfaa nageenya keessoo isaa deebisuu qaba. Darbees maatii fi ollaa isaa hanga biyyaatti nageenyi deebi'aa yoo deemee biyyattiin nagaa taatis jedhan obbo Taayyeen. Jalqabni nageenyaa nagayaa keessoo ofiiti. Namni dhuunfaan nagayaa keessoo ofii mirkaneessuudha qaba. Of wajjiin araaramuu irra jira. Jeequmsarraa of baasuu irra jira ofii isaatti. Keessa isaa jeequmsi jiraannaan maatii wajjiin wal dhabuun hin hafu, hiriyaa wajjiin wal dhabuun hin hafu, jeequmsa seenuun hin hafu jechuudha. Lammaffaa namni maatii keessa dhufe maatii isaa, ijoollee isaa, warra isaa maatii nagaa, maatii jaalalaa gochuu qaba. Ollaa keessattis akkasumatti sun bal'achaa deema. Nagaa mana hojii keessatti bu'uu qaba. Nama achi dhufe nagaan gammachuudhaan tajaajila argatee deemuu qaba. Uummanni Itoophiyaa 98% amantii hordofuu ni qaba kan jedhan obbo Taayyeen abbootiin amantii hordoftoota amantiilee gaggeessanii dhimma nageenyaa barsiisuu akka qabanii fi manneen barnootaa fi miidiyaaleenis gahee isaanii ba'achuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Dhibbarraa harka 98tu uummanni biyya kanaa amantii keessa jira. Amantoota isaanii waan isaan lallaban, waan nagaa lallabu, waan obbolummaa lallabu, waan jaalalaa lallabu, waan tokkummaa lallabu. Waan kana akka nafeeffatanii amantoota isaanii sirriitti barsiisu, sirriitti qabu irra jira. Manneen barnootaa dhalootatu achitti qarama, ijoolleetu achi guddata. Ijoolleen kun qalbii nagayaatiin, qalbii jaalalaatiin, qalbii obbolummaatiin, qalbii jaalala biyyaatiin, qalbii tokkummaatiin akka guddattu barsiisaa tokkoon tokkorra wanni kun hin eegama jechuudha. Wanni miidiyaadhaan darbu qalbii namaa kan booressuu danda'a, qabbaneessuu danda'a. Nagaa fiduu danda'a, nagaa balleessuu danda'a. Faayidaa biyyaa laalanii waan biyyaa tolu, waan araaraa, waan jaalala lallabuun uummata dammaqsuu, uummata ijaaruu, tokkoomsuu irraa eegama ka jedhu. Qaamonni dhimmi ilaallatu waltajjicha irratti argaman manni maree nageenya biyyaalessaa hundaa'uun isaa nageenya waaraa fiduuf murteessaadha jedhanii nageenya akka dhufuuf gama hundaan gahee isaanii akka ba'atanis dubbataniiru. Akkuma waliigalaatti nageenyi kan dhufuudha danda'u mareedhaan yookaan immoo dhimma waloo gadi ta'anii hanqinootaaf jabina jiran irratti mari'achuudhaan ta'uusaadha. Yeroo ammaa kana kan irratti hojjetaa jirru akka waliigalaattis ta'e akka muummeettis kan hojjetaa jirru isa kana ta'uusaadha. ይህን ምክር ቤት እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች አሳትፎ በዚህ ሰላም ግንባታ ላይ manni marichaa nageenyi waaraan Itoophiyaa keessatti akka dhufuu fi hojiin qindoominaa akka hojjetamuuf hundaa'e. Manni maree kun kutaalee hawaasaa biroo hirmaachisuun ijaarsa nageenyaa kanarratti hojiilee gurguddaa hojjechuu qaba. Kaayyoon mana marichaas Itoophiyaan biyya walitti bu'iinsa hin qabne akka taatu taasisuudha. Nageenyi immoo yeroo tokkoon kan argamu miti. Hundumtuu wal duraa duubaan tartiiba qabsiisuun murteessaadha. Kaayyoo kana milkeessuufis kutaaleen hawaasaa marti naannolee hundarraa tumsa taasisuu qabu. Yoo nageenyi jiraate poolisiin keenya hundinuu nagaan jiraata. Karaa nagaatiin hojii isaa hojjechiisa, dambii eegsisaa, seera eegsisa. Dhimma hawaasummaa irratti akkasitti hojjetamu kana irratti gahee keenya caalmaan bahachuuf miidhaan irrattis lammii irrattis ga'u akka baay'ee salphatu, akka baay'ee gadi bu'u hojjechuu qabna amantaa jedhuun qaba. Yaa'icha irratti ministeera nageenyaa obbo Binnaalf Andu'aalem dabalatee abbootii amantii fi naannolee garaagaraa irraa qaamonni dhimmi ilaallatu argamaniiru.